السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوب ماتي دكتور عبد السيبا غنغان دفتن سنين جدا مني كيسا سلطني بني نياتا hundi keessan uba ganagaan dhuftanii har'a waan ajaa'ibaa danuutu nur kan jira jechuudha. Kabaabaan nagaroochin iyyee maxichaallee laayik gochuudhaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'uudhaan warri guyyaa guyyaan kolfuu fi odeeffannoo haaraa argachuu barbaadan isiniif qabatee dhufee jira. Waahii galaanaa gaaromsaa caalaa bultumeetiif Pirezidaantii Maammeen jaartii 1,000 fuuchuudhaaf karoora akka qabanu dubbatanii jiru sana hunda isiniif dubbanna jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessa caalaa bultumee galaanaa gaaromsaa qineedhaan arrabsuu barbaachisee jennaan nuti immoo koomentii jalatti dhukkee irraa kaasaa bulle jechuudha. Waa'ee Vaalantaayidiitii wal qabatee galaanaa gaaromsaa dheengadda jaartii isaatii wajjiniin suuraa ajaa'ibaa kabaabaa dhiyoone Vaalantaayiid akabbaru. Jaalala Oromootu akkasitti isa bareeche. Namni Oromoo qabu kufeen kufu kan sabaaf falmatu akkasaaf dhaabbatu galatooma Hacaaluu jedhe. Takkitti namni saba ofiitiif qabsaa'ee kufeen kufu. Birraa wal agarraa jecheedhu naxalaa tokkitti gadhiise sirba qeenxee tokkittiidhaan bum godhee Oromoo onnee keessaa maraache galaanaan sagalee ta'e. Ati garuu caalaa bultumeedhaa. Yeroo sanatti haala yeroo sanarraa dubbanna jechuudha. Har'aati akkamittiin akka galaanaa gaaromsaa kana Oromoo biratti jaalala dhabee akkamittiin akka galaanaa gaaromsaa kana Oromoon nafaarsee kan sortiinaa qopheessee na jaallachuu dide jettee ting of ting ofirra gaafadhu. Ameerikaatti isa waamee koonsartii addunyaatti uummanni Oromoo jaalala akkanatti itti gadhiise doolaaras. Sanaaf bashannane, sanaaf Oromoo abdate, sanaaf dhaqee jawaariin akkanatti hammatee wajjin suuraa ka'ee babbareedee garaa gube diina garaa gubee siin jenna caalaa keenya caalaa bultumee keenya ati maaltu si rakkifnaan waa'ee Vaalantaayidiitiin qabdee hin uffannu adiis gubbaaf jala keenye jaalala yoo ta'e biiftuu keenya teenye minaamin walaloo nagartaa baarraraallee maalati dho nuti uffannu surree adii jala gurraacha uffannee hin kabajnu Vaalantaayiidii. Inde maaliif akkasitti nama qeeqxaati? Ta'u gin artiistoota kan keenya warra onnee uummata Oromoo keessa jiran hin tuqin caala. Nu achumatti kabajamii taa'e jenneera khalaas. Isa biltsiginnaa taate du'uu keetis hin barbaannu. Uummanni Oromoo tufee si gateera. Si irraanfateera iyyuu Oromoon garuu dhufte artiistoota keenya qeeqaadhaan qinee yaa maal qinee usa jedhanuun hin tuttuqin. Mucaa kan kee addisuu araggaa fakkaatu sana guddifadhu ammas ilmoo lammaffaa gara qabdiyanii jaartiin kee akka abaarru nu jalaan godhin ammas akkasiin ji'a 5tti si jalaa deessu. Akka jaartiin kee ammas ji'a 5tti si jalaa deessu diqqoo si abaara Oromoon tuqin. Yoo Oromoon si abaare ammas jaartiin kee otuun gahin kichuudhaan waggaa 5tti ji'a 5 qofittiitti si jalaa deessi akka intinii sanatti. No galaanaarraa nuu bu'i. Galaanaa gaaromsaan tuqin qineedhaan. Namatti barreessiteef walaloo saadaqaati dubbisaa walaloo caalaa bultumee barreesse hundi keessan iyyuu arguu dandeessu sabaan jiru maqa balleessaa miti akkuma galaanaa gaaromsaa jaartii isaa bareedduu jechuudha loogoo akka ajaa'ibaatti Oromoon keenya safuu cabsitan jedhee kurrefataa ture ani immoo baga akkasitti suuraa bareedaa akkasiitiin kaatanii warra mooraa diinaa seene Oromoo ganee garaa gubdan akkasitti bashannantanii jedheen ittiin gammade baga bashannantan baga dhungatte. Baga diina garaa gubde dhugaan siin jedha. Maal isiin wanti erbee wayiidha jedhan. An jalaan hin uffadhu diimaa irraan gubbaa bareedinas ta'ee wanti caalu durbaa fiqirii zoonyaalee atti xibbiin gurbaa irra walaloo anu walaleessaa jabaa ta'eera lee atti fiqirinyeenna alaa kabariin danyaa ayoomi walaloon kan koos dhaqee barriidha. Indazii gish meemi walaloo sararadam Abduseekoo jedhee sii barreessaa. Durbi hunduu si jaallatti fuudhi mana tokko keessaa cal jetteen taa'anii dulloomaa jirta haree dallee baafteettaa Abdusee. Egaa ittaansuudhaan immoo pirezidantii keenya kan Kaayiroo kana bulchaa turan har'a kara biyyaa galuudhaan jaartii sadaffaa isaanii fuuchuun kaleessa intarviiba ajaa'ibaa tokko Samiiraa jedhamti intalli yookiin agaltittii jedhee kan inni waamu. Samiiraa wajjin intarvii miidiyaa warra soddaa tokko irratti kenne irratti inni Amaariffaan toroggama isiin Oromiffaan haasofti
haala ajaa'ibaatiin intervii bareedaa isaa nuuf godhanii turan jechuudha. Akkaataa nuti jaartii 1,000 itti fuuchuu dandeenyu, akkamitti jaalalaan dubartii simachuu dandeenyu, dubartii jaartii maammee isiin sadaffaan kun jilbeenfattee hanga sagaddee kaasu hundaan yaa rabbi jaartii maammee sadaffaa akkana gootu yooti jaartii maammee sadaffaan hangoon hin heerumu jettee waadaa galtee akkuma galtee kana jaartii maammee sadaffaa taate jechuudha. Kun ajaa'iba waan jinis buuk jecha irratti galmaa'u qaba jechuudha. ከባድ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው namni akkuma jedhe yaa rabbi jaartii sadaffaa na godhe jedhe jaartii sadaffaa ta'e jaartii maammee yookiin pirezidaantii maammeeti jechuudha ከባድ ነው ይላሉ ምን አይነት ከባድ ነው ካልነው ከባድ የሆነ ከባድ ይላል ዶክተር አብዱ ሁሴን እንደዛ ያለው Ittaansuudhaan immoo ittaansuudhaan haasaa kaleessa Angaasa Ibrahim paarlaamaa keessatti godhe tokko viidiyoo isaa poostisanii godha dhaggeeffattanii gurbaan ay Angaasa ofitti finyoo kutteennaan ofitti gabaabsite jedhan finyoo ofitti gabaabsite Angaasa finyoo ofitti gabaabsite gurbaa paarlaamaa keessa teessee ummata wallaggaa guutuu ammas wallaggaan keessatti namni hin ajjeefamaara qalamaa jira namni hukkaanfame mallaqni gaafatamaa jira jette faannoo ofii itti ergitanii maqaa ummata wallaggaan keessatti wanti ta'e hin jiru gurbaa yaa balage paarlaamaa seenteedhaaf haasawaan erganaa ta'in yoo hammamillee hammaatte siyaasaan Oromoo irraa adda taate Oromoodha jettee iyyaa jirta waan ta'eef Oromoodhaaf qabsaa jedhaata waan ta'eef Oromoo maqaan balleessin gufaayya balage maal isii wanti erbee wayidha من أين أربين أقرني بالناس من أبانو عند ذي مثل أنت كانوا مافو وري أما مرات أجران وجتشودا كونسرتين أجائباتكو دبي تكو باود أندو على مغوسا لينشو جمّتشو سلجي يجتشودا أرتيستوني هندي دبي تقول جهاني كونسرتين أجائبا كو باود ديما أوف كوبيسا شمرة ولا شمرة دبي ولو ولد أنا تسنين جد بوم ودا مالي في كونسرتين أما دفاجرو حال أجائباتين كبجو أرتيستو تججبات دفي إلامي أي نا 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 إلامي نا 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 akkasi galatooma bum nagaan turaa subscribe like indagatin la subscribe like indagatin kolfifataa jedhiitii waliif daddabarsi galatoon hundi keessanuu